دما بركو لما في دي دمي سدي أكمل تنداوت وتخيني أدوغل غلقنا تنسين التمان بدري يوسفي لولي لتورميا خيستي ورانا بلسما أورمو في موتما إثيوبيا جدو تجيجي فماجرو لمي لي ميدا براتف ساتي لجرا أكا غباسا خينياتي غدنا ولا غلطا آنا لي كوندالا في بيجي خيستي ورانا بلسما أورمو في موتما جدو تجيجي فماجرو چما ديمي لولا خنا لمي لنغا ميدا ما خنجراني في غرين إساني هم موتما تن أجي فما أكا جران غبا فميجرا sababni isaatis waraana bilisummaa Oromoo nyaachisu ilmaan keessantu keessa jiraa fi waliin hidhata qabdu isa ji'uuni erga mariin araaraa Tanzaaniyaa fashalee humnoota lameen jidduutti waraanni itti fufee jira dubbataan naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa amma dura ibsa kennan keessatti kan nama ajjeesaa jiru waraana bilisummaa Oromooti jechuun himatan garuu waraanni bilisummaa Oromoo himata kana fudhatama dhorguun mootummaan Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf lubbuu namoota nagaa galaafatee diraamaa siyaasaa hojjeta jechuun himatan mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo marii araaratti dirqamee akka deebi'uuf duula qindaa'e irratti banuus dhiheenya kana ibsuun isaanii yaadatama qondaalli waraana Itoophiyaa fiildi marshaal Burhaanuu Juulaa torban dabre ibsa kennan keessatti mariin marsaa sadaffaa waraana bilisummaa Oromoo waliin jiraachuu mala jedhanii garuu yoo fashale mariin itti aanu hin jiraatu jechuun ergaa lolaa if keessaa qabu dubbatuun isaanii ni yaadatama. godina shawaalixaa aanaa gindabarat keessatti lammiileen rakkoo nageenyatiin qeef qabeenya isaanirraa buqqaan kumni 10,590 beelaf saaxilamuu bulchaan aanichaa ibsanii jiru bulchaan godina shawaalixaa lakkooysi lammiilee buqqaanii aanarra qubatanii jiran humna isaatii ol tahuu ibsuun gargaarsa gaafatanii jiru dhimma kana ilaalchisuun xalayaan bulchaa godina shawaalixaarraa barreeffamte akka jettutti lammiileen gandeen 22 keessaa sababa nageenyatiin buqqaan kumni 10,590 yeroo amma beela hamaaf saaxilamanii jiru bulchaan godina obbo Geetuu Taaddasaa Abdii xalayaa tana sumudaan rukutuun lammiilee kanaaf dirmannaa gaafatanii jiru lammiileen kanneen rakkoo tajaajila fayyaaf manneen jireenyas akka qaban ibsanii jiru dhalattoonni naannichaa biyyoota garaagaraa jiranis maatii isaaniif akka dirmatan gaafatanii jiru godina shawaalixaa keessatti waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa jidduutti guyyaa mara waraanni adeemsifamaa oola sababa sodaa nageenyatiif konkolaattonni midhaan fe'atanii aanaa kanatti imaluu dhaabanii jiru gandoota 34 keessaa 22 rakkoo nageenya cimaa keessa akka jiran illee gabaafamee jira yeroo baay'ee aangawoonni godinaa fi aanaalee Oromiyaa rakkoo nageenyaa ni haalu amma wanni hundi harka mootummaatii bahuun wal qabatee xalayaa barreessuun gargaarsa gaafatuuf dirqamanii jiru sababa rakkoon nageenyaa aanicha mudatee jiruuf namoonni 10,590 beelaf saaxilamuu akeekti waraqaan tun lammiileen kun magaalaa aanarraa qubachuun rakkoo beelaa hamaa fi dhibee adda addaan dararamaa jiru jetti kanumaan wal qabatee yaalii argachuufis inshuraansii fayyaa kan hin qabne waan ta'eef baajata mootummaatiin deeggarsaa barbaachisu hundaa goonee humna keenya ol waan ta'eef gara keessan iyyachuuf dirqamne jetti xalayaan bulchaan barreessitun kanaaf rakkoo ummata aanaa keenyaa mudate kana nuuf hubachuun akka dhalataa biyyatti waan humni keessan dandaheen haadhaaf abbaa keessan rakkoo hamaaf saaxilame kana bira akka dhaabbattan maqaa ummata aanaa keenyatiin kabajaa guddaan isin gaafanna jetti xalayaan harka bulchaa godina shawaalixaatiin sumudeeffamte tun kun kan agarsiisu rakkoon naannoo Oromiyaa ulfaataa tahuu fi dirmannaa lammiilee hunda kan barbaachisu Oromoonni bulchiinsa naannoo Hararii keessatti argaman mirgi isaanii ammas sarbamee akka jiru maddeen gabaasanii jiru mootummaan naannoo Hararii waliigaltee malee ummata Oromoo naannoo magaalaa Harar jiraatu dhiibuun manneen ijaaraa jira APRDF bara olaantummaa TPLFin biyya bulchaa ture godina Harargee bahaa ajaja waraanaa jalatti akka bulu taasisuun ummata Harariif mirga daangaa malee laatuun rakkoo kanaaf sababa ta'e ummanni Hararii adaree jaamee yaamamu duraan naannawa jogol qofa jiraataa ture amma babal'ifannaa isaa diriirfatee jiras jedhame ummanni Oromoo baay'inaan 600 ol ta'u magaalaa Hararii fi naannawa san jiraatu mirgi isaa ammallee kabajamaa akka hin jirre odeeffannoon nu gahee ni ibsa caaseffama mootummaa naannoo Hararii keessattis qooda isaaf malus argataa akka hin jirre beekamee jira bulchiinsi magaalaa Harar magaalaa ala bahuun Oromoota dhiibee manneen jireenyaa abbootii qabeenyaaf karoorfame ijaaraa akka jirullee gabaafamee jira bulchiinsi godina Harargee bahaaf naannoo Oromiyaa dhimma kana odeeffannoo qabaatanis tarkaanfii fudhatan hin qaban jechuun komiileen dhihaatan baay'eedha
naannoo gaambeellaa godina anyuwaaq keessatti namoonni 4 meeshaa qara qabuun ajjeefaman. Gaambeellaa godina anyuwaaq aanaa abaaboo ganda 17ffaa jedhamu keessatti namoonni 4 meeshaa qara qabuun kan ajjeefaman sanbata dabre kana ture. Namoota ajjeefaman keessatti oromoonni akka argaman illee gabaafamee jira. Namoonni ajjeefaman kunis Bazzaabee Baadoorii, Zarihuun Leenjisoo, Fayyisaa Garmaamuu fi dubartii Maartaa jedhamtu akka ta'etu himame. Akka gabaasaa maddeenitti namoota ajjeefaman kana keessaa namni Zarihuun Leenjisoo jedhamu hidhattoota gandaan ajjeefamuu isaati. Dubartiin Maartaa jedhamtu ammoo yeroo namoonni meeshaa qara qabuun namoota 2 ajjeesan ijaan arguu ishiif ragaa bahuu dandeessi jedhamtee reebamtee ajjeefamti. Namoonni akka ajjechaa kana raawwatan hanga ammatti to'annoo jala akkan oolfaman illee maddeen gabaasanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Gaambeellaa obbo Ujuuluu Giiloo namoonni 4 ajjeefamuu amanuun garuu ajjechaan kun kan sabummaa irratti fuulleffatee miti jedhan. Naannoo Tigraay magaalaa Shiree Indasillaasee keessatti barsiistonni 500 gahan hiriira bahuun gaaffii mindaa dhiheessuutti fufanii jiru. Bulchiinsa naannoo Tigraay kan ganna 2f lola keessa turetti waggaa 1f ji'a 5f barsiistonni mindaa osoo argatin turan. Barsiistonni dhibboota lakkaa'aman Shiree Indasillaasee keessatti mindaan isaanii jalaa qabame akka gadhiifamuuf dilbata dabre kanas hiriira bahuun gaafatanii jiru. Barsiistonni yeroo jireenyi qaala'e kanatti rakkoo himatan kanneen yoo mindaan kennamuufii baate hojii dhaabuun gara mormii idiletti seenuuf jirra jechuun akeekkachiisaa jiru. Itti aantuun waldaa barsiistota Tigraay aadde Nigesti Garradaa gaaffiin amma dhihaataa jiru kan barsiistota 45,000 jedhan. Dilbata dabre kanas barsiistonni dhibboota lakkaa'aman magaalaa Maqalee kutaa magaalaa Haadinnad keessatti gaaffiin keenya deebii maaf dhabe jechuun komii isaanii dhiheessanii jiru. Biiroon barnoota naannoo Tigraayis ta'ee kan federaalaa dhimma mindaan isaanii jalaa qabamu barsiistota naannoo Tigraay kanarratti waan jedhan hin qaban. Oduu biyya alaa keessaa immoo lammiileen Falastiin 20 ta'an Raafaa keessatti ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa mirkaneesse. Hoogganaan Hamaas Ismaa'il Haniyyaa immoo marii dhukaasa dhaabuuf gara Masritti fuuladeeffatanii jiru. Gama biraatiin haleellaan Falastiinota irratti adeemsifamaa jiru hawaasa addunyaa butuun Israa'el irratti dhiibbaa cimsee jira. Lammiileen Ameerikaa, Kanadaa fi UK waltajjii aangawoonni olaanoon irratti argaman irratti yeroo mormii dhageessisan mul'ataa jiru. Galaana Diimaa irratti ammoo weerarri garee Huutii Yaman dooniilee idil addunyaa qaxxaamuran dhorguun biyyoota lixatti yaaddoo uumee jira. Raafaa keessatti misaa'iloonni humnoota Israa'el irraa dhukaafaman gamoolee burkuteessuun namoota 20 lubbuu galaafate. Magaalaan Raafaa daangaa Masritti kan dhihaattuu fi bakka lammiileen Falastiin 100,000 lakkaa'aman itti baqatan. Erga onkoloolessaa 7 lolli Falastiinotaaf Israa'el eegalee Falastiinonni 19,667 ajjeefamanii kanneen biraa 52,586 ol madaanii jiru. Gama biraatiin lola Falastiinotaaf Israa'el jidduutti deemaa jiruun hidhattoonni Huutii Yaman galaana Diimaa irratti dooniilee qaxxaamuran dhorgaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtooman immoo tarkaanfiin garee Huutii kun yaaddessaadha jedhe. Balbala galaana Diimaa murteessoo ta'e kan humnoonni Huutii Yaman to'atan irratti weerarri dooniilee yeroo ammaa cimee jira. Gareen Huutii Yaman Iraaniin deeggarama jedhamu haleellaa Israa'el Gaazaa irratti adeemsisaa jirtu dhaabsisuuf tarkaanfii kana fudhatuuf dirqame. Dhaabbileen daldalaa gurguddoon addunyaa haleellaa kana sodarraa karaa kibba Afrikaatiin imaluuf dirqamanii jirus jedhame. Gama biraatiin nageenya dooniilee galaana Diimarra imalan mirkaneessuuf ammoo biyyoonni 10 gamtooma uumanii jiru. Biyyoonni akka Faraans, UK, Kanadaa, Bahrain, Spain, Norway fi Seychelles keessatti argaman maqaa Operation Prosperity Guardian jedhamuun eegumsa galaana Diimaa cimsuuf gamtooma uumanii jiru. Hakimoonni daangaa malee yookaan Doctors Without Borders yookaan ammoo MSF jedhamu reeffi namootaa tortoree daandii Gaazaa irratti mul'ate jechuun oduu gaddisiisaa hime. Golli nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma dhukaasa dhaabuu irratti sagalee osoo laatiin hafe. Gama biraatiin hoogganaan Hamaas Ismaa'il Haniyyaa kan teessumni isaa Qatar ta'e marii dhukaasa dhaabuu jaarsummaa Masrii irratti hirmaatuuf gara magaalaa Kaayiroo fuula deeffatanii jiru.